Harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota Oromoo 24 News nagaan kiyyaan kabajaa bakka jirtan isiniif haa ta'u jecha chaanaalii keessan irraa sagantaa addaa tokko isinii qabadhee dhufee jira jechuudha. Innis maalidha? Kana dura magaalaa Hawaasaa waliin daawwannee turre, har'ammoo isarraa adda kan ta'e baadiyyaa waliin daawwanna jechuudha. Jireenya baadiyyaa dhibbattaan isinitti argisiisa deemee jechuudha. Haga xumuraatiin waliin turaan afeerraa kiyyaa namoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kiyyaa dhuftan bakka nagaan dhuftan subscribe godhaa, maatii kiyyatti dabalamaa. Akkasuma viidiyoo guyyaa guyyaan gadhiisu argachuudhaaf mallattoo bilbilaa bukkee jirtutti bu'aan isiniin jedha. Galatoomaa gara qophichaatti dabarraa na waliin tura. Amma kan argaa jirtan maasii qonnaa qotaatti jirra jechuudha kabajamtoota hordoftoota kiyyaa. Maasii qonnaa sanyii midhaanii facaasuuf jecha akkuma argaa jirtan nama biraat qotaa ture harkaa fuudhee gargaaraan jira jechuudha. Qotiisa qotuus akka hin danda'u isinitti argisiisuu barbaadeen jechuudha. Jireenya baadiyyaas kan magaalaas itti beenna nuti. Kanaaf viidiyoo kiyyaan akka bashannantan isin afeera jechuudha. Ammas itti fufaa viidiyoo iddoo garaagaraa deemeen isin daawwachiisaa. Hojii guyyaa irraa hedduutu jira. Deemeen isin daawwachiisaa waa hojii hojjechaa akkasuma jechuudha. Haga xumuraatti na waliin turaan afeerraa kiyya. Amma immoo kan argaa jirtan jechuudha kabajamtoota hordoftoota kiyyaa lafa qonnaa loon irratti gabbisuudhaaf qophaa'ee jirudha jechuudha. Kan argamnu godina Wallaggaa Lixaatti ganda Yaakkoo Alaltuu jedhamuun beekamudha jechuudha. Gandi kun gandan itti dhaladhee guddadheedha. An mucaa baadiyyaati jechuudha. Baadiyyaatti dhaladheen ergan of baree booda gara magaalaa kana dhufe jechuudha. Maatiin kiyyas naannoo kanadha. Magaalaarraa kiiloomeetirii 2 magaalaa iddoo hin caalledha jechuudha. Maasii irratti loon gabbisuudhaaf margi dhaabamee jirudha jechuudha. Dallaan itti haxxaramee haala kanaan iddoo qophaa'ee jirudha kuni. Iddoo baay'ee namatti toludha. Baay'ee iddoo namatti tolu. Ganni roobee lafti magariisa ta'ee jira. Loontu irraa dheeda jechuudha. Marga ammasiin argaa jirtan kana. Baay'ee namatti tola. Ammas haga xumuraatti iddoo hedduu deemee isin daawwachiisu waan jiruuf haga xumuraatti na waliin turaa. Bashannanaa like share gochaa viidiyoo kana deemaa isiniin jedha. Ammas turtiin keessan na waliin haa ta'u. Amma kan argaa jirtan kabajamtoota hordoftoota kiyyaa maasii qoccoo yookaas nyaata Wallaggaatti beekamaadha. Kun qoccoo baay'een keessan hin beektan, warri hin beekin qoccoo jedhama.
lafa keessa qotamee hidda isaatu bahee nyaatama jechuudha. Utuu danda'ame ija isaallee isinitti argisiisnatti tola, garuu amma ganaa dhaabamaa jira jechuudha. Reefuu dhaabamee bokkaan itti roobee lalisee jira jechuudha. Namoonni gara kana taatan ni beektu, isadha jechuudha. Haga xumuraatti daawwadhaan ammas afeerraa kiyya. Amma immoo jechuudha kabajamtoota hordoftoota kiyyaa, osoo isin daawwachiisaa jiru ganna waan ta'eef rooba cimaatu roobee jennaan gara godoo keessa jira jechuudha. Rooba baay'ee cimaa ta'edha kan roobaa jiru, yeroon isaa yeroo gannaa tarfaasaadha jechuudha. Jireenyi baadiyyaa egaa kana fakkaataa, takka rooba, takka laaqii, takka dhoqqee waan meeqa qabaa, kanuma keessa dabarsinee isin daawwachiisan mallee qophiin koo hin xumuramne ganaa hojii gurguddaa akkasumas isin daawwachiisu jira. Amma xumuraatti ammas nu waliin turaan afeerraa kiyya. Amma immoo jechuudha kabajamtoota hordoftoota kiyyaa, osoo bosona keessa deemaa jiru jechuudha. Agamsa yookaas wanta nyaatamu naannoo baadiyyaatti kan beekamu tokko argannee nyaachuuf jenna jechuudha. Akkuma argaa jirtan nyaachaa jirra. Baay'ee waan mi'aadha. Agamsa baay'een keessan hin beektu jedhee yaada. Ija ishee haala kanaan funaananii caakkaama keessatti ofiin guddata bosona keessatti jechuudha. Funaananii nyaatu jechuudha. Kun akkuma argaa jirtan haala kanaan nyaachaa jira jechuudha. Waaw! Baay'ee mi'aadha akkuma argaa jirtan kanatti. Kun uumamumaan bosona keessa jira, namatu dhaaba osoo hin taane uumamumaan jira. Namoonni beektan beekuu dandeessu, warri hin beekin agamsa jedhama, ni nyaatama, baay'ee mi'aa jechuudha. Baay'ee nyaataa jira jechuudha. Kun akkuma argaa jirtan kanatti ammas isin daawwachiisuu ittan fufaa haga xumuraatti na waliin turaan afeerraa keenya ammas kabajamtoota hordoftoota kiyyaa. Wanta kaameraan koo arge isin daawwachiisaa haga xumuraatti ganaa hojiilee hin deemna ganaa dhannee bunatti soquu wanta garaagaraatu jira waan ta'eef haga xumuraatti na waliin turaan afeerraa kiyyaa mallee. Amma kan argaa jirtan bunadha jechuudha. Buna jala kosii itti naqaa jirra jechuudha. Haala kanaan bunni haala kanaan hojjetame jechuudha. Misoomee firii gaarii kenna jechuudha. Bara dhuftu amma argaa jirtan kana iddoo soqamaa kana jechuudha. Guyyaa guutuu kana soqaawallee kosii yeroo bunaa sassaabame isaa itti naqaa ture jechuudha. Hordoftoota kiyyaa bunnis kunoo itti nammee haala kanaan baay'ee miidhagduudha. Namatti tola jechuudha. Egaa viidiyoo koo kanaan fataa zanaa akka jettan shakkii tokko hin qabu. Egaa oolmaa koo guyyaarraa kana fakkaata ture. Viidiyoo mana keessa taa'ee isinii hojjechuu hin dandeenye jechuudha. Kana fakkaataa ganamaa kaasee amma galgalaatti turtiin koo isin daawwachiiseera jedhee yaada. Egaa egaa kosii yeroo bunaa walitti qabameedha. Bunaaf baay'ee gaariidha jechuudha. Kun itti nama bunni kan argatee baay'ee lalisaa jireessu baay'ee ija godhata jechuudha. Hordoftoota kiyyaa egaa kana fakkaatu hojiin koo guyyaarraa baay'ee baadiyyaas dandeenye mana keessatti elloojii waa miti. Kunoo haala kana fakkaatu baadiyyaa keessa deemuu hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Akkuma ganama argitan qophii tokko irraa
Haaluma kanaan egaa gara manaatti galla jechuudha. Viidiyoon biraa yoo jiraate waan ana yoo karaarraa agarsiisu daawwachiifna. Yoo kanumaan xumurate immoo kunoo faana isaa waan ta'eef. Egaa hordoftoota kiyyaa kana fakkaata ture oolmaan guyyaarraa. Hojii jireenya baadiyyaa wantoota garaagaraa wanta ija kaameraa kiyyaan arge hedduu argee isin daawwachiiseen jira jechuudha. Hamma xumurree jirra hojii jechuudha gara manaatti galuu duwwaadha. Ammas taanaan wanta kaameraa kiyyaan arge aga xumuraatti isinan daawwachiisa. Oolmaan guyyaarraa kana fakkaati ture jechuudha. Kanaafidha kanan viidiyoo bakkeerraa isinii hojjedhee baay'ee akka itti gammaddan akka isinitti tolu abdii guddaan qaba. Maarree isinitti tolee taanaan share like gochaa deema viidiyoo kana jechuudha. Ammas turtiin keessan na faana ta'u. Amma argaa kan jirtan naannoo mooraadha jechuudha. Qe'ee keessa yookaas mana bukkeedha, mana duriidha jechuudha. Manni kun mana akaakayyuu kiyya iddoon itti dhaladheedha jechuudha. Naannoo kanattan dhaladhee guddadhe mana kana keessatti jechuudha. Manni keenya kana fakkaata mana duriidha. Bosona keessadha. Baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Ituu isinii danda'amee dhuftanii daawwattan baay'ee natti tola. Odeeffannoodhaafis kunoo haala kanaa reediyoon hin jira jechuudha. Reediyoo keenyarraa wantoota garaagaraa ni dhaggeeffannaa. Amma kan argitan kun akaayii yookaas qorsoo boqqolloo buna irratti dhuguuf jechuudha. Haala kanaan jireenyi baadiyyaa kana fakkaatti jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa keekiin hin jiru, daabboon hin jiru, buskuutiin hin jiru. Daa'imnis haala kanaan itti tolee baay'ee taphata jechuudha. Iddoo bashannanaa garaagaraa deemuun hin jiru jechuudha. Asuma keessaa baatee egaa ijoolleen dooktarii kan taatu piroofeesarii xiyyaara kan ooftu iddoo gaariitti guddataniif osoo hin taane kunoo gara manaatti galaa jirra jechuudha. Viidiyoo guyyaa irraatti akka gammaddan shakkii tokko hin qabu. Baay'ee namatti tolti jechuudha. Bokkaan roobee lafti lalisee jira. Manarraa xiqqoo fagaata jechuudha. Qe'een keenya qe'een itti guddadhe kana fakkaata. Kun godoo iddoo keessa bulanii horii bakkee eeganidha jechuudha. Egaa kana fakkaata jechuudha jireenyi baadiyyaa. Viidiyoon koo irraa kana fakkaata amma gara xumuraa geenye jirra waan ta'eef amma xumuraatti daawwachuu keessaniif galata guddaa na biraa qabdu. Kana fakkaatti turte egaa turtiin guyyaa irraa jireenya baadiyyaa namoonni baadiyyaa taatan akka itti gammaddan shakkii tokkoyyuu hin qabu hordoftoota kiyyaa. Warreen magaalaa taatanis haala kanaan itti bashannantu jechuudha viidiyoo kootti. Yeroo biraa viidiyoo biraan qabadhee isiniif dhufa. Kanan guyyaa irraaf qabadhee dhufe garuu kana fakkaata ture. Chaanaalii kiyyaaf haaraa kan taatan hundi keessanuu like, share, subscribe godhaa. Wantoota an guyyaa guyyaan viidiyoon hojjedhu akka inni isin bira gahuuf immoo mallattoo bilbilaa bukkee jirtu irratti gurra lama baasa. Subscribe erga gootaniin booddee jechuudha. Magaalaa irraa ni fagaata jechuudha xiqqoo kan amma gama keessatti argaa jirtan kun magaalaadha gara sana deemna. Waan daawwattaniif baay'ee galatoomaa. Viidiyoon koo irraa kana fakkaata ture. Galatoomaa nagaaf araarri bakka jirtan isiniif haa ta'u hundi keessaniif ciao.